Ashama arkafuune kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota garee social media hunda keessaniyyuu nageenyi kiyyo waan bakka isin jirtanitti isin harqabu isin jedha kanatti aansee jechuudha guyyoota sadan kan afran dabran keessa jechuudha gamtaan Afrikaa walgayii marsaa 36faadhaaf magaalaa Finfinnee keessatti taa'ee jira sanirratti ammoo tinu itti gaafatamaan United Nations Ban Ki-moonis achira walgayii sanirrattis argamee ture akkanumas mootummoota human rights watch Afrikaaleen dhaabbanna marree waan iddoo asaa mootummoonni Afrikaalee achirratti argamanii jiranii kanatti aansee ammoo tinu itti gaafatamtoonni haajaa alaa bakka bu'oonni Afrikaa kan akka Linda Thomas fan achirratti argamanii jiranii CV Gela Misleen achirratti argamanii turanii ammas achirratti argamanii wanta Oromiyaa keessatti deemu jiru kanallee hedduu discuss godhanii jiran mootummaan Ethiopia's waan kanarratti jechuudha ijjonnoon fudhatame yookaan ammoo gochi Oromiyaa keessatti ji'a sadiif dabraniif raawwatame jecha hojii fudhatame hin qabnee fi badii akka mootummaan dalage ammoo badii kana fudhanii viidiyoo irratti akkasaan maxxansaniidha kan odeeffamaa jiru ade Asteer Mammoo innu bakka Oromoo bakka buute jedhan sirviisii marree jedhaniini isin gabbaatee waan isin jette maalidha gochi raawwatame kun gocha sirrii akka hin ta'inii fi የመልካም አስተዳደር ወከን አሞቲኑ ቡልቺንሰ ነገኛ ሙቱማ ናኖ ኦሮሚያቱ ዲጋፈተማ ፉዳታ ደኩን ኢፋኒ ፋዱ ቢጅርቱ ኩን ካና ወተጀረን ካና ነምኒ የሮ ጀልቀባቲ ማስተር ፕላን ፊሬኑ ተከፋ ለማፋ የሮ ተርካንፊ ኩን ፉዳታሙ ከከተርካንፊ ከነ ፉዳቱፍ አጃጀ ከኔ አካ ኡመኒ አራን ከነ ዱ ጎጎሌ ኩን ኤኑ ኦቢዲዮ ሚት ከነቲ አንሴ ከከነ ጎሌ አሞቲኑ ተከፋ ነማ ካባይ ሳይፋ namni agazi federal ajaju nanda obidion ra federal ajaju nanda obidion agazi ajaju nanda ti jiya sadan darban namni Oromiyaa bulchaa ture eenun beena haga amman tana haga guyyaa narran tana wato mootummaan Afrikaa addunyaa guutuun biyya san keessa jirutti namni Oromiyaa bulchutti jiru akka eenyu ta'e ifaan jira hin beenalle lamma faasanitti aansee jechuudha duula obidion irratti bananii jiran amma jechu fakkeenyaaf tokkofa namni silent killer jedhame abbaa Tsaayyee caala killerii badaanennu Dabratsiyoon hundi keessanuu beeka arrara Dabratsiyoon nama bakka jaarsa sanii lemboa jaarsa du'e sanii bakka lemboa jedhanii nama jarri isa abdatan kabeekamu isaa fi akka Oromotti ammoo silent killerii bada ka jedhamu Zalaalam Jamaanati ummanni kullamiin duula bananii jiran keessattuu ammaan tana warri eegaam gochi raawwatame gocha dadhabina bulchiinsa nageenyaati eega jedhanii warri gocha kana raawwatin bilisaan ammas opiniyoo keessa ta'an itti fufuu qaban dalagaa isaanii jechuu warri gocha kana raawwate hoo mana murtiitti dhiyaate murtii isaanii argachuu qaban dalagaa raayis ari'imuu qaban kun dirqama gaafas sabni tokko ammootinu murtii dhugaa argannee jirra murtiin haqaa murtaa'ee jira jennee amanuu dandeenya jechuudha har'aan tana maal gochuu jiran godinaalee Baalee fudhadhaa Harargee fudhadhaa mi'eessoo faasaa ta'uutii naannoo Machaaraas ta'uutiin magaalota adda addaa Wallagga keessa Shawaa keessaa fi naannota adda addaa keessatti jechuudha warri tarkaanfii fudhachuu dide hundi keessanuu VOA'dhaan dhaga'utti jirtanii warri VOA'n akkasitti dubbate rabshaan akkanaan jiru namni biraa du'e hin jiru osoo namni meeqa jiru sun angoosaa akkuma jirutti itti fufa jechuudha warri wayyaanee balaaleffate warra bulchiinsi nageenyaa biyya keessa hin jiru jedhee akka balaaleffatetti lakkaa'u sun angoorra turu qaba har'a isaan maal gochuu jiran warra isaan ajaja isaanii fudhatee tarkaanfii ilmaan Oromoo irratti fudhate angoorra tursiisanii uummata kan bakka irraa kaasuu jiraniyyuu ummata sangana murtiitti dhiyeessuu jedhan sila arra jarris walii galte tokkummaa qabaatanii mee fakkeenyaaf amma gamgamaa 7 fudhadha gamgamaa 7 deemu kana namni gamgamaa san yookaan ammoo qorannoo san geggeessaa ture eenyu ka qorannoo san geggeessaa ture Hayilamaariyaamii fi Dabratsiyoon ka geggeessaa ture jechuu obbidoo gadi fageenyaan gadi bu'anii Muktaar Kadir achirratti argamuu ture hin argamne maaliif Oromoo irraa galata hin arganne jarra irraa galata hin arganne bakka marayyuu Ashangulliiti Awwalwaallee gara tokkoon goru karaa lamarra dhaabatan ummata akkasiifa kanaafiyyuu wanni godhamuu qabu maali eega mootummaan badiin kun kiyya jedhee amane gaafii tokko malee adda duree tokko malee shororkaa marreen hin jiru warreen abbootii siyaasaatii fi ilmaan Oromoo barattoonni hidhaman gaafii tokko malee mana dhadhaa bahu takkafa lammaffaa mootummaan warra ilmaan irraa du'an saniif kuma isaanii kafaluu warra madaa'e karaa seera qabeessa ta'een tajaajila addaa argachuu akka isaan qaban mootummaan kana godhee warra gocha san raawwate ka mootummaa Oromiyaa osoo hin taane viidiyoo osoo hin taane warra federaala keessa jiru ummata san seeratti dhiyeessee murtii argachuu ummanni sun
haga kan ta'initti nageenyi biyya san keessatti bu'uu hin danda'u hin buulle kanaafiyyuu kanatti aansee jechuudha wannan isin jechuu barbaadu maali mootummaan Awurooppaa dhugaa hoosiitti hime galata guddaa galchaa mootummoota Awurooppaa ana gomeesfan dhugumatti namni mirga dhala namaatiif dhaabbate Awurooppaa ta'uu isaanii agarsiisanii jiran mul'isanii jiran ijjannoo mootummaa gamtaan mootummaa Awurooppaa mootummaa wayyaanee yookaan mootummaa Ihaadig irratti baase mootummaan Itoophiyaa reject godhee jira hin fudhadhuu jedhee jira jarri ammoo ijjannoo qabanii ijjannoo isaanii irratti murannoo qaban Awurooppaanonni jechuudha fakkeenyaaf filannoo bara 2007 fudhadhaa filannoo dimokiraatawaa kan ta'in Afrikaan guutuun hin beekti filannoo bara 2002 ammoo tinu mootummaan Afrikaa mootummaan Awurooppaa tajaajilumaaf dhaqee ture mootummaa filannoo dimokiraatawaa kan ta'in waan beekuuf jecha bara 2007 affeeramee ture akka inni tajaajilu dimokiraasii dhugaa dimokiraasii haqaa waan hin jirreef jecha nu hin tajaajilnu jennaan mootummoota Afrikaatu tajaajibii san fudhate jechuudha eegas duuba deengadda jechuudha holqee Awurooppaan deddiisan jechuudha ministeera hajaa alaa Dr. Tedros Adhanom jechuudha yaamaniini qorannoo irratti gaggeessaa turanii adeemsa filannoo dimokiraasii akka hin ta'in Awurooppaan haga takkaa filannoon Itoophiyaa keessatti deeme dimokiraasii hin jenne Awurooppaan ummata dhala mirga namaatiif dhugumaan dhaabbate Awurooppaan kanatti aansee ammoo gara Ameerikaa haa deemnu gara mootummaa Ameerikaa wata deemnu bakka itti gaafatamtuun hajaa alaa bakka bu'oota Afrikaa ta'an Ameerikaa bakka buutu jechuudha itti aantuunis Liinaa Toomas jechuun waan isin jettu agaruu jettan maal jettee wayyaaneedhaan ummanni hidhame sun murtii haqaa akka argatanii namni takka agarraa Itoophiyaa keessatti hidhamee murtii haqaa argatee hin jira seenaa Itoophiyaa keessatti jechuudha murtii haqaatiin namni hidhamee jira tokkoffaa lammaffaa waraana keessan barsiisaa poolisii federaalaallee haa ta'uuti agaazillee haa ta'uuti barsiifadhaa namni akkamii akkana namaan jedhe jalqaba nama baratetu nama isaa barsiifata isaanuu hin baranne barumsa maal qaban warri biyya bitu jiraniyyuu barumsa maal qaban warra gaara keessaa dhufe warra afaan qawwee itti amanu ummata kanaan barumsa ummata barsiisaa jedhanii ammas murtii haqaa argachuu qabanii murtii haqaa maali maal jechuu qabdi sila gaafii tokko malee adda duree tokko malee ummanni hidhame sun akka hiikamuu jedhan jechuu qabdi sila lammaffaa maal jettee aalde Liindaa Toomas maal jette ammallee mootummaa Itoophiyaa illee dubbisnee jirra ammallee saboota Oromoos dubbisnee jirra Oromoos dubbisnee gochi kunoo akkanatti itti fuufutaati biyyattiin tun gara badaa akkasiin deemtu warri isilaa arra mootummoonni Awurooppaas haa ta'u Ameerikaas haa ta'uti mootummoonni addunyaa har'aan tana wajjin haasa'uu qaban eenyufaa ilmaan Oromoo bakka bu'anii kaa dubbachuu danda'an mana hidhaa jiran eessan Oromootan dubbista yookaan biyyoota dubbista biyyoota baay'ee kanaafiyyuu eenyu akka mirga dhala namaatiif dhaabbate Awurooppaa fi Ameerikallee argu jira thank you Awurooppaa jennee Awurooppaadhaa galata galchinaa fi Awurooppaan ammallee haa bultu Ameerikaan ammoo dantaa isii malee dantaa uummataa ilaaluutti hin jirtu uummanni ammoo tinuu Afrikaan maal jette mootummoonni Afrikaa jedhaati mootummaan Awurooppaa maal jedhe adda duree tokko malee gaafii takka malee warri siyaasaa gaazexeessitoonni ammallee warri amma hidhame kun hundi isaanii adda duree tokko malee gaafii takka malee akka hidhaa bahu paarlaamaa isaanii irratti caffee isaanii irratti dabarsanii jiran dhaamsa kan Ameerikaan irra akkas jettee dubbachuu dadhabdeetiin taloon murtii haqaa argatanii murtii ammallee marri ammas mootummaan Awurooppaa maal baase keeyyata shororkeessummaadhaaf fayyadaman ummata dadhabsiisuu ummata bilisaan socho'u ummata hiriira nagaa bee shororkeessuudhaan itti fayyadamtu beekamtii addunyaa shororkeessitoota wajjin waldhaansoo gootu Itoophiyaa dadhabina yookaan ammootinuu akka kijibduu yookaan ammootinuu sabboota isirratti fayyadamtu kana maraayyuu tuffatanii jiran Awurooppaanonni jechuudha. Kanaafiyyuu nuti har'aan tan ilmaan Oromoo maal gochuu qabna? Har'aas boruus iftaanis Ameerikaatti waa nuu godha ibaluu waa nuu godha wanni takka hin jirtu. This is Kube generation. Numatu ifii kennaa godhan. Oppidiyoon ammoo arguu jirtan. Xawalwaallee barana waan hundayyuu abbaa isaa jalli dhufe jalqaba maal jedhe? የኦሮሞን ህዝብ የበደለው ማን ነው ኦፒዲዮ ማማታ ይሲ ወሊንገልቱ ሲላ ወሊገላኒ አራባይ ጻየ ዱቢ ተከንዱበት አፋን ተከሲላ ጀሪ አዋስ ኦሮሞ ጅዳበተኒ ጀሩማ ሰንዩ ሚለ ጀራ ጀረት ይገልቹ እንደናን አራ ወያኔ ሰንዩ ወያኔ መሰንዩ ከነምኒ አከነቲ ወያኔ ጀራ ሰንዩ ሉከ ጀረት ይገልቹ እንደናን ደብረ ጽዮን ማል ጀጁ ጅር አሲንድሮ የማመለስ ማል ፈጣን ወተሪ ወተፋቀር ባክ ለሚቲ ወንዲ ሰንዩ ተመን ቱርባን ለሚተረ ኦፒዲዮ ረቲ qabsoo addaatti bananii jiranii har'aan tan godinaa fi aanaalee adda addaa irratti nama haraashuumam
namni haroon shiimamu kun ka oromoof dalagu don taane ka wayyaane opidiyoof dalagu ka wayyaane fi tigraayif dalagu malee ka oromoof dalagu tokko shiimamu namni xiqqaan angorra ari'amuu hin deemu haga ministeerotaan bahutti kana beeytanii dammayxanii hawaasni biyya keessa jirtanillee naannoo keessanirra godina keessan aanaa keessan nama isin hin beekne nama haaraa hayoo isin fide ari'aa yookaan abbaa ajjeesayyuu naannoo sanirra ari'aa hin beeknu jedhanii ammas namni jarri godinaa fi naannoo aanarra kaa'an warri hawaasni harargee hin filatin warri bulchiinsa magaalaa tokko filachuu bar warra magaalaa fichuu qofa kun ammoo ka godinaa guutuu mootummaa filatee achi ka'a hin danda'u godina warra godina baalee godina arsii godina harargee godina shawaa godina allagga ummatatu filatee achi kaa'ata ka isa bulchu ka bulchiinsa nageenyaas haa ta'u ka bulchiinsa misoomaas haa ta'u kama hundaayuu haa ta'u urga hundaanuu caayaa hundaa ka filatee bakka san kaa'atu ummata har'aan tanas sun hin jiru qaata jalqabamee dalagamuun nutti jira hojiirra oolee jira abbaa fedhan fudhanii achi kaa'atan kana ammoo hawaasni oromoo naannoo godina adda addaarra jirtan dammaqinaan eegdanii dura dhaabbachuu qabdan dhaamsatan isinii dhaama galatoomaa naa jiraadhaa isin jaaladhaa baabaay